akkam jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Namoonni YouTube koo kanaa fi aaraa taatanii baga nagaadhaan dhuftaniin isiniin jedha. Duraan kan turtan immoo baga nagaadhaan deebitanii YouTube koo kun Fitsum Mucaa Yesuus kan jedhu laayikii gochuun, sheerii gochuun, subscribe gochuun maatiin wajjin ta'a isiniin jenna. Kanattaan see wantani irraa dhiyeessuu dhufe yookaan immoo wantani isiniif agarsiisuu dhufe waa'ee fuula keenya irratti yeroo finniisinu irratti ba'ee isa booddee akka keenyaan buruqsinu yookaan immoo nu gurraachessu akkamittiin deebisnee fuula keenya irraa balleeffachuu dandeenya isa jedhu irratti viidiyoo qophaa'eedha jechuudha. Wanta kana guyyaa 5 fi takataatai yookaan waltaansuudhaan dibachuun hin danda'ama jechuudha. Wanta fuula keenya irra jiru akka nu balleessuuf kanaaf amma gara viidiyoo sanaatti darbina. Nu hordofaan afeerraa keenya. Hello, akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaan isiniif baay'atu iddoo jirtanitti. Qophiin har'a qabadhee dhufe waa'ee fuula keenyaa ilaalchisee waa'ee fuula keenyaa ilaalchisee immoo yeroo baay'ee fuula namaa isa gurraachesuu fi finniisii yeroo nutti ba'ee badu akkamittiin akka balleeffannu nutti kannaan jettanii fini irra deebi'ee kana qopheessee jechuudha. Wanta nani qopheesse har'a kuni daakuu raayiziiti. Daakuu raayizii kana fi wanta nu barbaachisu jechuudha. Guyyaa 5 walitti aansinee kan nu dibanne wantoota finniisii yeroo nutti ba'ee nurraa gurraacha'u yookaan immoo iddoonsaa nu jalaa diimatee hafu maal akka goonuudha. Kuni daakuu ruuziiti jechuudha. Yoo daakamaa isaa bitachuu fi waatutti dabalama jettanii shakkitu ta'e manatti akka kanatti daakamuu hin danda'ama jechuudha. Daakuun ruuzii isaa fi kun immoo yoogurtiidha jechuudha. Yoogurtii kun immoo timaatimiidha. Isaan kana walitti dabaleen dibadha jechuudha. Iddoo na gurraacha'u ittiin dibadha jechuudha. Daakuu ruuzii irraa akka kanattiin kuno maankaa akkasiitiin furadha jechuudha. Maankaa akkasitti maankaa 2 furadha. Kun immoo yoogurtiidha. Yoogurtii irraa immoo akkasitti maankaa 2 itti dabalaa jechuudha. Maankaa 2 ergan itti dabalee booddee kun immoo bishaan isaan itti cuunfadha. Kan timaatimii kana immoo bishaan isaan itti cuunfadha. Isa booddee sirriitti waliin makaa jechuudha. Kuni finniisii yeroo nutti ba'ee nu gurraachesse iddoon nu gurraachesse sanatti akka kanattiin sirriitti dibanna.
isa booddee erga dibannee harka keenyaatiin akka kanattiin wal nyaachisnaa jechuudha. Sirriitti iddoo nu gurraacha'u ilaallanne yeroo baay'ee karaa kanadha kan inni nu gurraachisu. Fuulli keenya dhiqamaa ta'uu qaba. Wanta tokko itti dibuun gaarii miti. Yeroo kanatti goonachuudha. 100% naturalidha kun sababii ta'eef wanta fuula keenya miidhuun qabu. Garuu wanta biraa dura fuula keenyatti dibuun qabnu fuula keenya qulqulluu isaarratti gochuutu nurra jira jechuudha. Akka kanattiin walakkaa sa'aatiifini irra tursa jechuudha. Daqiiqaa 30 booddee deebi'een jira. Daqiiqaa 30 ofirra turseen fuula korraa miiccadhe jechuudha. Kanaafi isinis immoo dibattanii daqiiqaa 30 ofirra tursitanii fuula keessan dhiqattanii qulqullina fuula keessanii fi gogaa fuula bareedaa akka qabaattanii kana ergaa kooti. Kanaafi YouTube koo kana immoo subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Waan hordoftaniif immoo guddaa galatoomaan isinii jedha. Akka kanatti fuula keessan qulqulleeffattanii eeggachuu akka dandeessan gamanumaan isinitti himuun barbaada jechuudha. Kanaafi YouTube koo kana subscribe godhaa. Galatoomaa. Bye.